Yommutti diigamuu dallana abbaa kooti Antaa'een ilaalu wanaaf dhaala kooti dhugaan fiira kooti Yommutti sarbamu mirkisa bakkooti Antaa'een ilaalu wanaaf qaama kooti dhugaan fiira kooti Namfalma Yenkennu laala bako Namfalma Yenkennu laala bako Antaa'een ilaalu Yenkennu laala bako Ormi qe'een annaalu Yenkennu laala bako Falmadhu laala bake Jalliftee maateessa Falmadhu laala bake Falmadhu laala bake Jalliftee maateessa Falmadhu laala bake Sammuun koo namanuu buddeen soobaa nyaachuu Eenyummaa koo haalee kan ormaa fudhachuu Sammuun koo namanuu buddeen soobaa nyaachuu Eenyummaa koo haalee kan ormaa fudhachuu seenaan naa komachuu Namfalma Yenkennu laala bako Namfalma Yenkennu laala bako Jalliseen ilaalu Yenkennu laala bako Ormi qe'een annaalu Yenkennu laala bako Akkam jirtu nagaa keessanii guyyaa irraa odeeffannoo jajjaboo guyyaa irraa kanatti mari'annoo fi keessumaan waraanni adda bilisummaa Oromoo guyyaa addaa tarkaanfii akkamii fudhatee fi akkasuma kanaan halkan edaawoo tarkaanfii akkamii golaalee Oromiyaa golaalee garaagaraa keessatti fudhateellee wajjin ilaallu ta'a. Itti aansuun keessumaan waraanni adda bilisummaa Oromoo godina Arsii magaalaa Baatee keessatti tarkaanfii waraanni adda bilisummaa Oromoo keessaan humna risaa halkan edaa tarkaanfii fudhachuu isaattu himamaa jira. Tarkaanfii kanarraas badhina oduu keenyaa keessatti kan isinii himnu ta'a jechuudha. Haaluma kanaan waraanni adda bilisummaa Oromoo guyyaa keessatti immoo tarkaanfiilee fi akkuma kanaan injifannoo akkamii ammaa kana galmeessaa jira kan jedhus guyyaadhaa badhinaan kan waliin ilaallu ta'a. Badhina oduu keenyaa keessatti immoo nu wajjin turtii gaarii isiniin jedha. Anis kan isin wajjin turu obboleessa keessan Riyaad Bashir. Namni kallattii maanii keessumaaniyyuu kallattii sooshaal miidiyaa hawaasummaa FB fi kallattii peejii Oromiyaa miidiyaa teknooloojii jedhuun nu hordoftan garanumaan hawaasa keenya naannoo garaagaraa jiraniif keessumaan namoota hangammaa nu hordofaa jirreef akka waliif daddabarsitan jechuunis asumaan dhaamsa kenna. Kallattii biraatiin kallattii YouTube fi kallattii websaayitii keenyaatiinis akka nu hordoftan jechuun asumaan dhaamsa kenna. Kana wajjin ammoo turtii gaarii. Waraanni adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti golaalee Oromiyaa golaalee garaagaraa keessatti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaattuu himamaa jira. Haaluma kanaan ammoo waan hedduu nama gammachiisuu fi tarkaanfii waraana adda bilisummaa Oromoo fudhachaa jiru kana keessatti ammoo diinni waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana maal godhaa jira? Uummanni Oromoo hoo akkamitti simachaa jira? Itti aansuun keessumaanuyyuu godina Arsii magaalaa Baatuu keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa tarkaanfii akkamii fudhate? Keessumaanuyyuu Kumaandar Baqqalaa yookiin ammoo Baqqalaa jedhamu kan yeroo baay'ee uummata keenya naannawaa sanii diinaa laatuu fi keessumaan basaasuufis waraana adda bilisummaa Oromooti jechuun yookiin ammoo isaan deeggaran jechuun tarkaanfii irra fudhachiisaa ture. Ammaa kana waraana adda bilisummaa Oromoo keessumaan humni risaa tarkaanfii irratti fudhatu isaa beeksisee Arsii Aanaa Nasabotti keessumaaniyyuu mootummaan yeroo ammaa kana waraanni faashistii mootummaa Abiyyi Ahmad jedhamu waamamu yeroo ammaa kana uummata keenya uummata Oromoo naannawaa san jiranii fi uummata naannawaa Sidaamaa yeroo ammaa kana walitti buusuuf yaalii guddaa godhaa jira. Qeerroon biyya keessaa yeroo ammaa kanatti keessumaaniyyuu naannawaa sanitti argamtan waan kanarraa akka of qusattan jechuun badhina oduu keenyaa keessatti kan isin himnu ta'a. Badhina oduu keenyaa hanga xumuraa sagantaa keenyaattis nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Haaluma kanaan keessumaanii waraanni adda bilisummaa Oromoo maal godhuu qabna? Waraanni adda bilisummaa Oromoo uummanni keenya akkamitti hubachaa jira waan jedhu guyyaa dhaatii marii keenya keessatti. Keessumaanii waraanni adda bilisummaa Oromoo waan duraanii caalaa uummanni keenya yeroon waraana adda bilisummaa Oromoo jajjabeessuu qabu keessaan amma. Maaliif yoo jettan waraanni adda bilisummaa Oromoo keessumaanii waraana PPT'n yeroo ammaa kana keessatti kokkee wal qabanii magaalaa Finfinnee jala jiraatanii keessumaanii magaalaa
Finfinnee jalatti guyyaa kaleessa magaalaa Burraayyuutti nam 11 ol mootummaa kana morma qabanii yeroo ammaa kudhanii harkaa qaban kanatti uummanni keenya immoo waraana adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuun dirqama Oromummaati jechuudha. Uummanni keenya maal godhuu qaba? Oromoo dammaqi. Oromoo yeroo kanatti dammaqi. Intaayini Oromoo dammaqi. Yeroon kun yeroo murteessaa. Waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana kan gargaaruu fi waraana adda bilisummaa Oromoo kan biyya keessattiif kan biyya alaa wal ta'iidhaan yookiin wal gargaarree yeroo ammaa kana waraana adda bilisummaa Oromoo jajjabeessuun tarkaanfii cimsinee yeroo ammaa kana biyyattii teenya yookiin immoo Oromiyaa handhuura Oromiyaa irratti abbaa biyyaa ta'uuf yoo falli tokkoo fi tokko qofa. Falli tokkoo fi tokko kuni maalidha? Ummata keenya. Yaa ummata keenya yeroon kun yeroo waraana adda bilisummaa Oromoo jajjabeessinee waraana adda bilisummaa Oromoo fuulduratti oofnuudha. Waraanni adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana ummata keenyaaf gaachana ta'uun ummata keenya kallattii fuulduratti oofuuf ani siif du'a ati jiraadhu jechuudhaan ummata keenya ammaa kana kallattii itti garsiisaa jiru kallattii isaanii faana bu'ee bahee halkanii fi guyyaa osoo hin jedhin osoo ofiin nyaatin beela guyyaa lama oolee waraanni adda bilisummaa Oromoo yeroo tarkaanfii fudhachaa jiru kanatti uummanni Oromoo bal'aan ammoo maal godhuu qabna? Uummanni Oromoo ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo kallattii kamiin bira dhaabbanna? Kan biyya alaa jirtu kan biyya keessa jirtu yeroon waraana adda bilisummaa Oromoo jabeessuu qabdu amma jechuudha. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kaayyoo waraana adda bilisummaa Oromoo tokko Oromiyaa bilisa baate. Oromiyaa irratti abbaa biyyaa ta'ee bulu qabatee kan deemaa jiru jechuudha. Uummanni Oromoo bal'aan akeeka waraana adda bilisummaa Oromoo mootummaan ammaa kana aangoo fi dheereffachuuf jecha uummata keenya dararaa jiru irratti duula kallattii mootummaan banee deemu kana injifachuuf ammoo injifannoo guddaa galmeessuuf ammoo uummanni keenya mormuu yookiin afoo dhaabbachuu qabdan. Hawaasni keenya kan biyya hawaasni keenya diaspora biyya Oromaa keessa jirtu waraana adda bilisummaa Oromoo kallattiidhaan gabbaatee waan qabduun gargaartee waraana kee hidhachiistee waraana kee rasaasatti bittee fi waraana keetiif caammaa bittee waraana keetiif sagalee taatee kallattiin yeroo itti hojjettu amma. Tokkummaan uummata Oromoo carraa lama argate. Carraa lamaan uummanni Oromoo argate. Tokkummaa kana kan hayyoonni keenya itti dhumanii Ebla 15 jechuun eebba yookiin ammoo yaadannoo hayyoota Oromoo jechuun yeroo hedduu dubbataatis jirru dubbatamaatis ture faarfamaas ture. Tokkummaan uummatni Oromoo irratti tokkoomaa jiru keessaa carraa lama arganneetis jirra jechuudha. Carraan lamaan uummanni Oromoo tokkummaa yookiin immoo wal jabeeffachuudhaan qabu yookiin argate keessaa yeroo ammaa kana keessatti tokko carraa Jawaar Mohammadiin uummanni Oromoo tokkoomuu danda'ee jira. Carraa Jawaar Mohammad fide sagalee fi miidiyaan inni gadhaabee yookiin Oromiyaan miidiyaan niitoorkii yeroo ammaa kanatti biyyattii teenna bilisoomsuun Oromiyaan ni bilisoomsa jechuun bilisoomsees jira argisiisees jira jechuudha. Guyyaa lamaafis yoo bilisoomnes bilisooma biyyattii sanirratti qeerroo fi qarree dhaloota ammaa jenereeshinii amma qaree as baasee jira jechuudha. Carraan Jawaar gubatee jira. Carraan Jawaar fide karaan nagaa Jawaar fide Jawaarin baatii hoggaa tokko baatii 8 ol mana hidhaatti galchee jira jechuudha. Amma carraan uummanni Oromoo qabu carraan lammaffaan Jaal Marroon fide kanaa jechuudha. Oromoo yoo faate hin falmatin gabrummaan ba'aa san kan duraan baatte caalaa daran deebi'ee kasitti dhufaa jiru carraa Jaal Marroon fide kana yoo qabachuu dhabde yoo isa jalatti murteeffattee isa wajjin deemuu baatte carraan Oromoo mudatu kana daran gabrummaa baatudha jechuudha. Sabni bilisummaa argeen benne hanga bilisummaa fidachuuf xaarurra gabrummaa biraa yoo fidate gabrummaa biraa yoo itti fe'an jaalata. Gabrummaa biraa jaalachuu osoo hin taane bilisummaa arguuf dhaloonni jenereeshiniin amma barate jenereeshiniin amma ka'e jenereeshiniin amma hojjechaa jiru kun humna keenya guddaadhaan paawariidhaan wal kakaafne yeroon bilisummaa keenya mirkaneeffannu jaarraa kana keessa jechuudha. Jaarraa kana keessatti fayyadamuu dhabnaan uummanni Oromoo caba hin cabne cabdan. Waraana keessan jabeeffachuun yeroon kun murteessaa. Yeroon waraana keessan jabeeffattanis amma jechuudha. Yeroon waraana keessan wajjin dhaabbattanii waraana keessan
tiffattanii waraana keessaniif halkanii fi guyyaa kan biyya keessaa nyaataa fi dhugiitii adeemsaa fi kallattii kallaattaniif yeroon amma jechuudha. Diasporaan biyya alaa keessa jirtan yeroon waraana adda bilisummaa Oromoo irratti gabbaatanii duuluu osoo hin taane yeroo waraana adda bilisummaa Oromootiif duultanii yeroon ammaa immoo waraana adda bilisummaa Oromoo meeshaa naabitaa jechaa hin jiru jechuudha. Wanni uummanni keenya beekuu qabdan waraana adda bilisummaa Oromoo meeshaa naabitaa jechaa hin jiru, rasaasa naabitaa. Rasaasa naabitaa jechaa jira. Reenjarii naabitaa jechaa hin jiru. Reenjarii anuu hin qaba isin ammoo akka jirtaniin bakka jirtaniin ummata keenya gabbahaati rasaasa naabitaa. Ani diinaa wal fuuldura dhaabbadhee jira. Ani isiniif jedhee du'a waan rasaasa diinaan ofirraa deebisu qofa naabitaa jechaa jira jechuudha waraana adda bilisummaa Oromoo. Ummanni keenya bal'aan yeroon waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin dhaabbannu yeroon tan. Yeroo waraana adda bilisummaa Oromoo jabeessuu qabnu yeroon tan. Yeroo waraana adda bilisummaa Oromoo yaadaa fi qabeenyaan gargaaru yeroon tan. Carraan tun hin deebitu Oromoo itti fayyadami. Oromoon gurra qabdu itti fayyadami. Carraan Jawaar Mohaammed duubatti deebi'uu hin dandeettu. Carraan Jawaar Mohaammed fidee qilleensa Oromiyaa ni bilisoomsa jedhee Facebookan qabsaa'ee carraan Facebookan qabsaa'u amma booda hin jirtu jechuudha. Amma booda deebiteellee hin dhuftu sun dabartee jirti jechuudha. Ammoo carraa ammaan kan qabnu carraa waraana adda bilisummaa Oromoo yookiin kallattii jaal marroon filate qofatu ummata Oromoo kallattii bilisummaa isaatii fi ummata Oromoo buqqa'ellee dandamachiisuu danda'a. Ummata Oromoo buqqa'ellee bakka inni buqqa'etti deebisuu danda'a jechuudha. Yoo kanan ta'in ummanni Oromoo kan biyya keessa jirtu ammallee ganaa buqqa'uuf deemtaa jechuudha. Ammallee gana ajjeefamuuf deemtaa jechuudha. Ammallee generation itti aanu kunillee generation gabrummaa ta'ee darbaa jira jechuudha. Yaa qeerroo biyya keessa waraanni adda bilisummaa Oromoo waa tokkoo fi tokko qofa isinirraa barbaada. Ka qawwee hin qabne hidhadhuu waraana adda bilisummaa Oromootti dabalame qeerroo biyyaa. Ka qawwee qabdu ka'ii waraana adda bilisummaa Oromootti dabalame. Ka qawwee hin qabne sammuun hidhadhuu istiraajeetii fi keessumaaniyyuu dabballee waraana adda bilisummaa Oromoo ta'iti waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjedhu. Irra isinii deebi'a. Qeerroo biyya keessa waraana adda bilisummaa Oromoo waa tokkoo fi tokko qofa isinirraa barbaada. Kan qawwee qabdu gabbayii waraana bilisummaa Oromoo wajjin gabbayii hidhadhu naannoo keetitti qabsaa'i naannoo keetitti hojjedhu. Kan qawwee hin qabne dabballee waraana adda bilisummaa Oromoo ta'eeti yaadaa fi akeeka waraana adda bilisummaa Oromoo qabadhuuti waraana adda bilisummaa Oromoo faana hiriiri. Carraan Oromoon qabdu carraa kana qofa. Carraan kun Oromoo bira darbe taanaan carraa jaarraa hoggaa 150 gabrummaa sani olitti Oromoo irratti dhufuuf deemaa jira jechuudha. Waraanni Tigraay kan ammaa kana Tigraay irraa deemaa jiru Tigraayin bilisoomsee hanga ammaatti jiraatee jira. Baatii 17 waraanni Tigraay osoo addaan hin cittin wal faana qabee waraanaa turee jira. Abiy Ahmed warra sammuun gabroome Oromoo sammuun gabroome fuudhee dachee Amaaraa irratti lubbuu ilmaan Oromoo osoo awwaala hin argatin dhiyaana allaattii dhiyaana bineensaa godhee jira. Dhiyaana rasaasaa godhee jira. Ammallee carraan lammaffaa jirtu yaa qeerroo biyya keessa osoo Abiy Ahmed awwaala keessanii fi allaattii naannoo Amaaraatiif allaattii naannoo Tigraayiif bineensa naannoo Tigraayiif sin dabarsin ammaa kana gabbayii waraana adda bilisummaa Oromoo faana dhaabbadhu. Waraana adda bilisummaa Oromoo hojiin qabsaa'i. Yoo wareegamte dachee keetii irratti dachee abbaa keetiitiif ardaa taata. Dachee abbaa keetii irratti dhiinni si jige. Haqa keetii irratti dhiinni si jige jechuudha. Yoo kanan ta'in sammuun kee gabroome
sammuu gabrummaa baattee rasaasa ormaaf taatee dhiyaana rasaasaan ta'in. Lolli as deemuuf deemu eessa irratti deema? Oromiyaa irratti deema. Lolli Tigraay as deemu eessa irratti deema? Oromiyaa irratti deema. Lolli Tigraay as deemu kana teessee hin eegin yaa qeerroo biyya keessaa. Waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin akkamitti danda'a? Kallattii waraana adda bilisummaa Oromootiin wal arguun eessa? Kallattii waraana adda bilisummaa Oromootiin wal qunnamu eessa? Jechuun namoonni hedduun nu gaafachaa jirtan. Waraanni adda bilisummaa Oromoo sirraa fagoo hin jiru. Sammuu kee bilisoomsi, sammuu bilisummaatiin bosona seen. Naannoo kee qulqulleessi. Naannoo keetii hattootaa fi shartootaa fi kaabinoota diilalleessi. Ati iddoo ati jirtutti qawwee milishaa fi akkuma kanaan kaabinoota irraa gaafa fuute atuu woboodha. Atuu naannoo keetitti abbaa biyyaa taatee jiraatta. Woboon sadarkaa ati gootee fi tarkaanfii ati fuutu gooteen waraana adda bilisummaa Oromootti ga'ummaa keetii fi tarkaanfii barbaachisu, leenjii barbaachisu waraana adda bilisummaa Oromoo sii kennuuf kallattii waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo fi yeroo keessatti banaadha. Kallattii kamii waraana adda bilisummaa Oromoo ani leenjii hin qabu yookiin immoo ani gahummaa waraana hin qabu warroonni jettan immoo kallattiidhaan keessan nuqunnamtanii waraana adda bilisummaa Oromootiin ammaa kana yeroo kanatti leenjii keessan fudhattanii kara waraanaatti dabalamuu warri feetan asumaan nuqunnama. Waraanni adda bilisummaa Oromoo yoomis taanaan yoomis gaachana ilmaan Oromooti. Bilisummaa ilmaan Oromoo kan fiduu fi bilisummaa dachee san irratti kan fidu abbaa biyyaa kan isin godhu abbaa biyyummaa keenya kan mirkaneessu carraan lammaffaan nu dhufe carraa waraana adda bilisummaa Oromooti. Hidhannoodhaan bilisoomna jechuun ammaa kana uummanni Oromoo guutuun kallattii kaatee irratti hojjetaas jiru, irrattis du'aa jiru, irra wareegamaa jiru, biyya itti bahaa jiru, irra ajjeefamaa jirudha jechuudha. Kanaan alatti karaan nagahaa Jawaariyyaallee Baqqalaayyaallee hagaardhaatti Oromoon itti du'e. Karaan nagahaa Oromoofillee ta'u Oromiyaafillee ta'u Oromoofillee ta'u ilmaan Oromootiifillee hin ta'u jechuudha. Yaallee haga dandeenyu jedhee Haacaaluu Hundeessaa. Xiqqaas gabbarree guddaa akka wajjin bubbulluuf jedhee Haacaaluu Hundeessaattu fixe. Biyyeen isaa galabaa taatu. Akka Haacaaluu Hundeessaa jedhe sun xiqqaas gabbarree as geennee jira, guddaas gabbarree as geennee jira, wajjin bulus dadhabne, ittiin bulus dadhabne, ittiin wajjinis jiraachuu dadhabne jirra. Jireenya gabrummaatiin jiraachuu manna guyyaa tokkoof bilisoomee jiraachuu wayyaa jedhe. Uummanni Oromoo yeroon kun yeroo murteessaadha. Carraan kun carraa murteessaadha. Carraan kun hin deebi'u. Carraa kan uummata Oromoo bal'aa. Kan Oromiyaa jirtu, yaaka biyya alaa jirtu, yaaka gurraan dhageettu, yaaka ijaan argitu, yaaka haati kee itti miidhamte, yaaka abbaan kee itti miidhame, ka obboleessi kee itti miidhame, ka dacheen tee irratti miidhamte dammaqi yeroon dammaqnu amma qofa. Warri carraa Jawaariin dammaquu hin danda'in har'a dammaqi. Carraa jaarmarroon fide kanaan jechuudha. Carraa jaarmarroon fide kanaan kallattii waraana adda bilisummaa Oromoo kana dammaqi. Yeroon uummanni Oromoo dammaquu qabuuf yeroo uummanni Oromoo gochuu qabu waan uummanni Oromoo gochuu qabu yeroon geessee jirti jechuudha. Yeroo geesse kanatti uummanni Oromoo bal'aan fayyadamuu qabna, fayyadamuu qabdan, hojjechuu qabna, hojjechuu qabdan. Qeerroon biyya keessaa tokkummaadhaan kaatanii kan qawwee qabdu karaa waraana adda bilisummaa Oromoo kan qawwee hin qabne dabballee waraana adda bilisummaa Oromoo taatanii kallattii fi akeekaa fi mul'ata waraana adda bilisummaa Oromoo qabattanii akeenni waraana adda bilisummaa Oromoo maali? Oromiyaa bilisoomte, Oromiyaa walaba baate, Oromiyaa abbaa ilmaan Oromoo Oromiyaa irratti abbaa taate godhuudha jechuudha. Lafa keetii irratti abbaa lafaa taate lafti kun kiyya jettee lafti kun kan mootummaa osoo hin lafti kun kiyya jettee maalummaa keetii fi namummaa keetii fi akkuma kanaan jireenya keetii irratti akka waartee badhaatee jiraattu barbaaddu immoo kallattiin qabdu kallattii waraana adda bilisummaa Oromoo qofaa fi qofa jechuudha. Uummanni Oromoo
kan biyya alaa jirtu kan sammuun gabroome kan sammuun miidhamte kan bilisummaa sabaatiif halkaniif guyyaa iyyitu halkaniif guyyaa hojjettu halkaniif guyyaa osoo hin rafin halkanii guyyaa teessee saba keetiif yaaddu yeroon ammoo geesse yeroon ummata kee kakaaste bal'aa ija qabne kaaste irratti hojjettullee ammaa jechuudha. Yaaka ammas gabrummaan mataa irratti fe'atte karri atitti dambattu yeroon ummata keetiif ati dammaxxee ummata kee wajjin dhaabbattu du'aa keetii kaaftee awwaalattu jiraa kee jajjabeeffattu yeroon ammaa jechuudha. Jabaa kee jabeeffadhu laafaa kee jabeeffadhu xiqqaa kee guddifadhu hayyuu kee eeggadhu yeroon geettee jirti jechuudha. Carraan Oromoo qabu carraa waraana adda bilisummaa Oromoo jabeessuu qofaadhatu kallattii bilisummaatti nu geessaa jechuudha. Yeroo ammaa kana jenereeshiniin jaarraa 21ffaa keessatti karaa nagaatiin yaalee jirra karaan itti aanammoo karaa hidhannoodhaan biyya keenya bilisa baasuu qofatu nuuf bilisummaa saba keenyaa nuuf mirkaneessa jechuun yeroo ammaa kana qeerroon hidhatee ka'ee jira. Injifannoon kan uummata Oromooti. Injifannoon kan uummata bal'aati. Ammas ni injifan karaan keenya bal'aadha. Waraanni adda bilisummaa Oromoo guyyaa fi guyyaa irratti injifannoo gurguddaan galaa jiraachuu isaa yeroo fi yeroo keessatti isin beeksisaa jira. Ani sagantaa kana qopheessee kan isin dhiyeesse obboleessa keessan Riyaad Bashir. Sagantaan kana ammoo guyyaa fi guyyaa keessatti marii haala idilee olmaa Oromiyaa fi keessumaanuu Oromiyaa irraa maaltu jira? Waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii akkamii fudhachaa jira? Injifannoo akkamii galmeessaa jiras guyyaa guyyaan kallattiin kan isinii kennu ta'a. Warroonni hanga ammaa keessumaanuu kallattii Facebookaatiin kallattii peejii kenna websaayitii kenna akkuma kanaan kallattii YouTubeetiin warroonni nu hordoftan asumaan Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii jechuun yoo barreessitan kallattii maan nu hordoftan ni argattan kallattii websaayitii keenya irratti ammoo barreeffamaa fi kallattii viidiyoodhaan dabalameen argachuu dandeettan akkuma kanaan kallattii YouTubeetiinis viidiyoo fi barreeffamaa gabaabaa ijoo ta'een kallattiin dabalaa nojjen turaa isin jenna. Olmaan keessan gaarii bultiin keessan bultii nagaa haa ta'u horaa bulaa deebanaa.